Ashama daawwattoota fi dhaggeeffattoota chaanaalii Obsee Shawaa nagaaniif araarri jaalalli waaqayyoo golaaf gulantaa irra jirtan saniif haa baay'atu jenna. Jirtu jechaa arras deebi'ee dhufeen jira. Obseen maal qabattee dhuftee jiru keessan isa duratti garuu chaanaala kiyya afaan Oromoo taatan laayik, sheer, sabskiraayib gochuudhaan na jajjabeessaa. Warroonni maatiin haa ta'an maatiin haa ta'an jira. Warri maatiin haa ta'an immoo na jajjabeessaa ta'an guddaa galatoomaa isiniin jechuun jaaladha. Armo Obseen maal qabattee deebite jechuu keessan oolu. Waa arguuf beerree fuudhuu kan namatti nooyne kan namaan deebi'ee jedha Oromoon gizee mammaa komitire. Armo waa'ee eenyu ta'an qabadhee dhufe yoo jettanii waa'ee Abrashii fi waa'ee Tsiggee. Andaanii dhiisayyuu jechuudha. Anan jedhan dhalli namaa amma kam addunyaa kanarra taa'uu yoo ofitti wasan jireenyi lafa kanarra jiraannu amma kam yoo ta'e amma kana kifennata wayin immoo jal'ina yaaduu dandeenya. Ana naa galuu dide gaafii natti Tsiggeeni baazee dhugaa rabbii namni maal akka ta'e nama hubachiisuu dandeesseerti jechuudha. Ani wadheen jira ofii kiyya barumsa guddaan irraa fudhadhe jechuudha. Wanta tokko achirratti hubadhe Tsiggeen ammoo duraan Ruttaayetti sixxee jajjabeessaa walitti deebi'aa daanii gidduu isaaniitiif bayi jettee kan daaniidhaan lolaa turte soba dhibbarraa dhibbatti akka ta'e viidiyoo dheengaddaa irratti namane deebitee immoo Abrash bira deemtee si jajjabeessuun barbaade bakka anti simmeetii kana keessaa bayi yaada kana keessaa bayi jeeqamuu kana keessaa bayi kan jettee sobdee shaamizii yookiin immoo boodii bakka nageessu laphee jalatti shaaftaanii harma jalatti shaaftu kana uffattee dhattu. Ishiin jajjabeessuu dadhamoo akka inni simmeetaammii ta'uu barbaaddee dhatte ana gaafii nattumaa jiraniyyuu. Andee lakkaa ishiin gizee boodii asiin qullaa kana qabattee asiin shaamizii akkanatti handhuurarra baasu kana uffattee deemtu mucaan ishii ilaalee akka jaalatu barbaadde. Ishii keessa simmeetiin jaalalaa waan jiruuf jechuudha. Simmeetiin qinaatii Ruuttaa fi Abrash dura waliin qaban waan keessa ishii jiruuf akka inni immoo gara ishiitti cabu fedhii qabdi jechuudha. Hubadhaame dhugaa siddu. Ani Tsiggeerraa waan baay'ee tokko baradheen jira. Because waaqayyo nama gateen gatu Abrashis gaafa macarrashaarra laga macarrashaarra ga'u bare jechuudha. Laga macarrashaarra dhugaas ni jira kuni boqonqa lagatti dhaqan malee wantaan biraa miti. Isuma immoo na ajaa'ibee kan na ajaa'ibee na dhiisuu didee dachee kanarratti ammam kana yoo sammuu ishii yaaduu danda'u yoo sammuu ishii ammam kana firaatii of keessaa dhabu sodaa tokko of keessaa dhabu mucaa jaalala ishiidhaan dhiyeessin wayinsin jaaladheettee kan jaalala ishiin baasniif shaanxaa qabattee qop jettee manuma mucaatti laxxe jetti. Ammam kana mee amanummaa ishii kun maal jedhe? Ani baay'ee nagarrama. Baay'ee tokko dhageetaas. Ani viidiyoo sana ilaalu dhugaa waaqa gizee takka miti gizee kudhan irra deebi'ee ilaalu dhugaa rabbii gizee kudhan. Makinaan isaa barumsa guddaan keessaa fudhadhe. Indi dhalli namaa amma kana of jaalateeti xindoota lamaan ijoollee lamaan wal jaalatanii jiran ijoollee lamaan wal kaadhimatanii jiran jaalala isaaniitti qinaatiin qabee jaalala isaaniitti bakka ani dhiira akkanaa uuman argadha wayin immoo ishiin ammam jechuun amma kana qinaatii nama godhee ijoollee lamaan addaan diiganii ofii kiyyaa nan galaa keessuma dabartee manyitaa naa galchi shaanxaa koo jettee koo ummata kuni dhugaa rabbii waan nama fakkaatu seetu waaqayyo gatee nama gatu akkuma sun dura isiniin jedhe waan kuni guddaadha. Inni kaleessa nu jiraachisa har'a nu jiraachisa har'a nu jiraachisa borurra nu jiraachisa bakka inni laga dhaquu geetti waaqayyo garuu akka inni sammuu isaas taawwaseetu sirriitti yaadu Abrashiif kennee jiru. Abrash immoo sirriitti irratti naqee jira. Tsiggee viidiyoo kanarra yoo dingataa argite har'a yoo arguu baatte guyyaa qaniin argita sitta nama dhaggeeffadhu. Because በቃ yoo ati qullaa deemtee
shurraabii as keessa uffachaa surree maal uffachaa qamisii asirratti hudduu jalatti haftu uffattee akkatti biniqniqqooteef deemtu dhiira namaa dhaala dhiira namaan deeminati. Siitaanaan of course ati jettamtire of course itee ilaali of course itee dhiira jaalachuu mirga qabda dhiirri guute. Laakiin Abrishin jaaladha isanas naanna'a sammuu kee firii godhaafanii sammuu kee wasirraa fakkaan hin gurin. Ummanni naa beeku ittisayyuu ummanni naa beekan yaaqenyaalu maal si beekna habiibti maal si beekna ምንም እናቅ ነገር የለም። ይሄማ በጣም 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 ከምንም በላይ በጣም ነውር ነው። እግዚአብሔርን ነው የምልሽ እንዴ ልጁ የራሱ ፍቅር ያለ የራሱ ህይወት ያለ የራሱ የኔ ነች ለኔ ትሆናለች ያለ አንቺ ሻንጣ ይዘሽ ቢግ ብለሽ ሻንጣ መኝታ አስገባልኝ ስትይ እኛ ምን እናውቅልሽ? ምንድነው የምናውቅልሽ እንዴ? የችግርሽ ውስጥ አንቺ ነሽ የምታውቂው። እኛ ምንድነው የምናውቀው? እስቲ ምንድነው የምናውቀው? ያቆኝልን ቤተሰቡ ያውቃሉ። ቤተሰብ ምንድነው የምናውቀው እኛ እንዴ? አንቺ ከፈለሽ ሌላ ወንዳቶችም እንደ ሰው ባል መውሰድ የምትሄጂ ይሄ የሰው ባል ነው እንዴ? የራሱ ቀለበት ያለ የራሱ ስንት ነገር ጨርሶ ሰርግ እየጠበቀ ነው። ምን እሱ ጋር አስኬደሽ? ኧረ እኔ ሰው ያውቃል ምንም ደብቄ የሚያደርግ እንዴ? ለካ ከኛ ጋር ተማክረሽ ነው እንደ ይሄን ነገር ያረሻለ ምክር የኛ ጋር አለ ወይም ምንድነው? ህዝብ ጋር ምክር አለ እንደዚህ አይነት ወይም በኮሜንት ሰው ጽፈለሻል እንደዚህ አይነት ጽፈናል እንደኛ የራስሽን ጭንቅላት አስመርምሪ። አንቺ መጀመሪያ የሰው የህዝብ ስም ማጥፋትና ማለት ነው። ቤተሰቦቼ ያቆኛል ምንድነው የምናውቅሽ? የሰው ስትበት ነው የምናውቅሽኛ እንዴ? የሰው ህይወት ውስጥ ገብተሽ ስትበጥብጪ ያየን ነው። አንቺም ከሆነ እውነቴን ነው የሚላችሁ እሷም ጽጌም ብትሆን ዳንም ቢሆን እኔን ሲያስብ ቁጭ ብዬ ጭንቅላቱ የተነካው ይመስለኛል። በጣም ነው በጣም ሁለቱም ምንም የሌለው ነው የሚመስለኝ። አኔ ጊዜ ከነከነ ማለት ነሳበስ የተነመተ ሩታ ወቶንተ ጋራቢ ጉጃ ቪዲዮ ሱገዲፈመ በሪ ሰናን ለመና ከየቶ ፈርገት ሃሪ ጽጌት አማ ፉልሽ ጭሌስ ከመስል ድረስ ፊቷ እንዴ ሩታ ትመጣለች ሲሉ እኮ ፊቷ ራሱ ጭላሸት ይሆነ ነው ቀይር አለች። በቃ እንደዛ እንዴ ሞፍቷ ነው ባላ ነው እንደፈለገች መሆን ትችላለች። ከፈለገች ትታ ማየት ትችላለች። ከፈለገች መግባት ትችላለች። ባላ ነው እንዴ። ስለዚህ እንደዛ አድርገህ ካንተ አሁን ስታስገባኝ ሊነክ ምን ይላል? አንቺ ሄደሽ መኝታ ቤት ሻንጣዬን አስገባልኝ እኔ ካንተ ጋር መሆን ፈልጋለሁ ስትይ ሊነሽ ምን ይላል? እስቲ ሊነሽ ምን ይላል? እንኳን እሷ ለረፍት ወይን ጭንቅላቴ እስቲ ረፍት ልውሰድ ብላ ሌላ ቦታ ሄዳ ወደ ቤቷ ስትመጣ ሊና ምን ይላታል? ምትይ ነገር አንቺ ሻንጣን ይዘሽ የሰው ቤት ገብተሽ መኝታ አስገባልኝ እኔ አንተ ጋር ነው መሆን ፈልገው ስትይ እንደዚህ ሆነሽ ማለት ነው። እንደዚህ ሆነሽ እኔ ግን እንደዛ መሆን አልችልም። አላምን እንደ አንቺ ግለጽልክ አድርጌ መለበስ አልችልም። ለዛ ነው ስትይ አንቺ ራሱ እሊነሽ አልጠየቅሽ። እሊነሽ ቢጠይቅ ኑሮ ማለት ነው እኔ እውነቴን ነው የሚላችሁ ቤተሰብ እውነቴን ነው የሚላችሁ የራሷ እሊና ቢጠይቃት እሷ ራሱ መኝታ አስገባልኝ ሻንጣዬን አትልም። ግን እሷ ለሩታ ነው ተመልሳ ለአብርሽ ነው ተመልሳ እንዴ ሩታ እዚህ ቤት ስትመለስ ያንተ እሊና ምን ይላል ተለ እንዴ ያፈቀረ ሰው እኮ ነው። በሷ ለሷ ብሎ ስንት ፈተና ያየ ሰው ነው። እሷም ደግሞ ለሱ ብላ ቤተሰቦችን ጥላ ምን ብላ ይቷ ወንድሟን ጥላ ወደሱ የቀረች ልጅ ናት። ምን ችግር አለ? ቢጣሉ ቢታረቁ ምንም ችግር የለም። እግዚአብሔር ግን የተባረከ ትዳር ይሁንላችሁ ለነሱ። አንቺ ግን ውጪባችሁ ሂጂ። ከፈለሽ ወደ ዳኒ ተመለሽ፣ ከፈለሽ ሌላ ሰው ማግባት ትችላለሽ። ማን አገባሻል አንቺ እንደዚህ አይነት ከሆንሽ? እግዚአብሔር ሰው ራሱ ይሻል እንዴ? እኔ ያሳስበኛል። በጣም ትገርማላችሁ። በጣም ሰው ታስቃላችሁ። እግዚአብሔር እኔ ነምኒ አመከነ ጠልነማ yoomaaljedhu of jaalannoo deemaan beekan dhugaa baay'ee waa'ee ጽጌን እንገዳና ኮፈርቺሳሲ ነገድሲሳሲ ኢሪያም ማለ ከታተስ
iruma nama qabatu nama godhu jechuudha. Goddanyaadhuma kan jedhamu itti siqee nama godhu waa'ee Tsagee Dhengeddaa ilaali. Abrash adaraas hin jedhan of eeggannoo dhaabbadhu. Irraa fagaadhu wantoota hiriyoota akkanaa kan isin barbaachisu. Tidaarii kee amma duratti galtee tidaarii kee itti fudhattutti እንደዚህ አይነት ጓደኛ ምንም አያስፈልግም ሲያይ ማለት ነው። ከናፍ አመስ ቦል አሴኑ በከካቴት ዴቢቴ ጅርታ አመሬ ዋቀዮ ሲያይኩ ኢሳ ሲዳምና ዋቀዮ ስኒ ከረና አቲ ፍሩታ ወልት ዴቢተኒ ነጋምተኒ ስኒ ዱሪታተኒ ቪዲዮ በበሬ ደገረ ኬኛ ከፍተን አመንቲ ቀብና ንቲሞ ኡመኒ ኬሳ ሲን ጃለነ ሲን ከበኛ ዱጋነ ከኮት ቪዲዮ ጉዳ ስኒ ቀባ ባየቱ ጎስነን ጃላቀ ስነን ከበጃው gaddi keessan dhugaana baay'ee na dhukkubsaa gammachuu keessan natti tola kanaaf iddoo guddaatti akka isin argamu abdiif amantiin qaba isiniin jedha viidiyoon koo har'aa kana fakkaata waa'ee Tsagees waa'ee Daanis waa'ee Abrashis waa'ee Ruttas laalatuma jira garuu akka kootti Daanii fi Tsageen harka keessaa fudhadhaa. Videoon koo irraa kana fakkaataa viidiyoon biraatiin immoo walitti deebi'uutti oolaa bulaa.